Kenya kan biyya keessaa fi biyya alaa teessanii haala obboleessa keenya Abdii Raggaasaadhaa nu gaggaafachaa ta'an jirtan har'oo akkam bulee akkam oolle jettanii halkaniif guyyaa yaaddoftan hundumti keessanuu nagaan onni irraa maddee lafa jirtanitti akkuma isin jirtanitti isin bira haa ga'u jecha ustaaza kiyya ustaaz Abu Talhaa wajjin haala fayyaa obboleessa keenya Abdii Raggaasaadhaa gaggabaabsinee daqiiqaa muraasa keessatti isiniif ibsina. Osoon jalqabin ustaaz Abu Talhaan haalli fayyaa obboleessa keenya Abdii Raggaasaadhaa duraan irraa amma hoo maal fakkaata waan jedhu isaan gaafannee walitti dachaana. Ustaaz haalli fayyaa obboleessa keenya Abdii Raggaasaadhaa kan duraatii wal bira qabdanii gaafa ilaaltanii anillee baruudhaan ibsuudhaaf yaaleera achi asillee guyyaa tokko lama akkas geenyee irraa mee maal fakkaata haalli fayyaa isaa? بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم جلقبا إرتي وردفتوني كينيا أسين داوة جرتن هندي كيسانيو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فارون كربي هران نجهدي هرا رمضان هل كان ساد الدمي لما فاكي سجرة أشل الأواخر أرجى الليالي guyyoota halkan keessa halkan irra kajeelamtu keessa jirra waan ta'eef du'aa'idhaan obboleessa keenya wajjin akkuma kanaan dura turtan ammallee daran itti akka jabaattan isiniin jecha haalli fayyaa obboleessa keenya Abdii Raggaasaa keessa jiru jalqabaa qabee hamma yoonaatti yeroo bira qabnee madaallee jennee alhamdulillah sadarkaa bareedaa irra jira sadarkaa abdii namatti horurra jira sadarkaa yeroo gabaabaa keessatti illee yoo rabbi fedhe yaalii isa barbaachisuu fi bakka barbaachisuutti waan isa barbaachisuuf yoo argate fayyee akkasaa kanaan duraatti deebi'a jennee waan rabbi irraa abdannurra jirra waan ta'eef keessatti yoo har'a haala bareedaa keessa jira isinillee du'aa'ii keessaniin akkasuma waan isinirraa eegamuun waa hundaanuu akka biraa hin hafne hamma fayyaan obboleessa keenya akka jalqabaa isaatti deebi'utti isiniin jechuu barbaada. Itti aansuudhaan hawaasni keenya yeroo hunda gara kanatti yeroo dhuftanis ta'ee bakka jirtanitti furmaata tahuu fi du'aa gochuu fi waan qabdaniin gargaaruu kanarratti haa xiyyeeffannoon isiniin jedha. Kana fakkaata inshaallah. Galatoomaadha ibsa bareedaadha. Egaan akkuma beektanii namni yeroo baay'ee nama gara miidiyaatiin jiru kana wantaa'idha. Namni obboleessa keenya Abdii Raggaasaa cinaa dhaabbataa jiru tokko ustaaz Abu Talhaadha halkanii guyyaa akkasumallee obboleessa keenya Muhammad Amin yookaan Uddin Hayaas hunda kana caalaa immoo kaameraamaanii keenya danee halkanii fi guyyaa sa'aatii 24 kilaasii kana takkaa ba'ellee hin beeku. Namni tokko tokko uummanni kiristaanaa fi musliimaa waanuma akkuma miidiyaa sana irratti fakkaata dhugaa dubbachuudhaaf mana kana nam tokko muslima nam tokko kiristaana bula gaafa jalqabarraa jalqabee jechuudha gaafuma jalqabarraa jalqabeeti so garaagarummaan akkasiillee waan jiru namatti fakkaachuu danda'a garaagarummaa akkasiillee gidduu kennallee hin jiru khaleessallee har'allee ijoolleen kiristaanaa as dhufanii baay'ee hedduu go'aa haalli fayyaa isaa jalqaba bakki isteeppiin turre turre namni kun lubbuun ni hafamu hin hafuu irra ture nuti amma yaaddu san keessa doktoran illee bahan inni illee bahe nullee bahe rabbiin keessa nu baasee jira alhamdulillah rabbil alamin amma haala fayyaa harkasaa miilasaa qomasaa gurrasaa ijasaa kanatti dhuunfa deebinee jirra jeneraaliin dhamnaa laata yaaddu kan turre amma dhuunfa gurrisaa kam talaata ijisaa kam talaata harkisaa kam talaata miilisaa kam talaata qodaansaa gogaansaa kam talaata amma dhuunfa chirchaaroo eegallee jirra duraan jumlaa shakkaa turre amma chirchaaroo deebinirra kun ni'imaa guddaadha haa ta'u ammoo akkanumattu namni dhufee ol seenee yoo argu wallahi an doktora kufuu ga'e arge akkatti beekurraa dhabeeka waan biraa miti doktora kufuudhaaf ga'e hunda arge ila fi chigirello salaam ila sanii fi hawaasni keenya yoo dhuftanii akka tasaallee carraa isa gaafachuudhaallee argattanii yoo dhuftanii miira hamaa keessan galinaa dhuftanii gaafa miira hamaa keessa galtanii isas qalbiin ni caba nus qalbiin ni caba waa hedduu ta'a jechuun kanaafuu kun ustaaz shari'atti illee I think hin ta'u aadatti illee hin ta'u seera kaminuu hin ta'u nama dhukkubsate bira dhufanii fiilingii akkasii mul'isan dhugaadha isin gara laafummaa keessaniif dhugaadha isin gara laafummaa keessaniif obbolummaa oromummaa islaamummaa amantaa warri kaleessa wajjin turte warra dha wajjin jirtan isin dhagahameetoo miira akkasii isin keessa osoo hin beekne miirri tokko beektaa fakkeenyaaf namni wantoota dhalli namaa
ofiisaati kontrol gochuu hin dandeenye hedduu jira. San keessaa tokko haxxishoo fa'aa amma yoo dhufte shinti beetti dhufte hoteela dhufte bakka barbaadde dhufne haxxishoo si harkaa baate. Saniifuu miira akkanaa ammoo to'achuu hin danda'ama waan ta'eef nama dhukkubsate dhuftanii biratti boo'uun biratti hunne jechuun inumaa yoo inni du'aa jiraatellee ati fayyiteerta ati kaateerta ati maal tateerta fayyaa qabda naga qabda kan amma abdiillee waan nu bira jiruuf jabeessuuf miti ka isaa ammoo nu qofaas miti ka isaa amma kama sirriiti saniifi akkasitti nu hubadhaadha waa hedduu jira namni dhufee asitti yaalu doktora irraa narsii irraa hedduun isaanii ijoollee kiristaanaati namni akka biraatitti ilaala akka biraa fudhata waan musliimaa fi kiristaanni wal dhabe fakkeessee kan laalu illee jira obboleessi keenya Addisuu Raggaasaa illee ilaalcha akkasiitiif hidhame I think inni illee akkasii yaadeen ittiin fakkaatu obbolummaa itti dhagahamee rifatee sanaas miti sanaa olii dhusoo jedhee an akka mataa kiyyaatti obboleessa gadi ta'ee fi cubbuun ittiin fakkaatu osoo sanii olillee ka dogongorullee ta'ee obboleessaa miti namnumtummaan bira dhufee isa arge haala inni keessa jiru sanaa olis gochuus jechuus danda'a. Inumaayyuu inni nama waa beeku waan ta'eef qaaman beekamne jedhe inumaayyuu nama waa beeku waan ta'eef qorannoo doktoraa booda asiidii fi miti zayitii ta'uu hubatee viidiyoos kaasee viidiyoo gara biraas dalagee viidiyoo dhiifamaas hojjetee kun hundi fudhatamuu dide amma hooggantoonni qaamni dhimmi ilaallatu gubbaa fi jalaa haala bareedaan isallee dharraa hiikuudhaaf hojjetaa jiranii isinillee galatooma jechaa wal hubachaa waliin deemuun gaariidha. Inni biraa ammoo obboleessi keenya Abdiin yeroo ammaa akkuma irra deddeebinee isiniif himaa jirru waa lama isinirraa barbaada. Tokko du'aa'ii halkanii fi guyyaa. Lammaffaa waan qabdan haga cinqamtan san haga yaaddoftan san haga boochan san dhiisaatii akkaawuntii isaa kan amma asirra isinii barreessu kana akkaawuntii isaa kan namni hundi gadhiisu jiru kanarratti xiqqoo guddoon jedhanaati irratti gadhiifadhaa irra buufadhaa. Obboleessi keenya kun amma nu malee nama biraan qabu obboleessi firri abbaan haati hundumtuu